Sheeka wallaggaa ammas nan faarsaa dhokachuun isaanii anaanna aarsaa. Anaaroo sabbuu kan naannoo caammoo isaan qabaddeem nufee har'ammoo. Maqaan isaanii Kadir Abshaalee biyyi isaan irraa beekumsa dhaalee. Halkaniif guyyaa diiniidhaaf taaru beekumsa diiniitiin biyya jaaru. Rakkina meeqaatam danda'anii ifaa tawxiidaa siin ga'anii galata guddaa nu biraa qabu laffaatiin isaanii tilmaaman qabu. Sheekh Nasrallah mucoo ogiyoo kan nuuf qubata yeroo madhiyoo fanniiwwan ilmii hunda barsiisu guuboo wallaalummaa dhabamsiisu. Erga dhufanii sheekni sichaa'oo wallaalummaadhaan jenneerra chaa'oo isaan daa'iidhaa diiniitti waamu utuu isaan qabnu uummatiin jaamu. Ammas ni jiru sheekni shimalaa kan ilmii fedhee achitti malaa jaami'a al-culuum barsiisaa hunda barsiisaa sunnaa nabiyyal hudaa. Leencatu hafee leenca sa'aaduu kan bonaaf ganna diiniidhaaf yaadu. Barahaa fagoo keessa qubatee rakkoo biyyi isaa qabdu hubatee. Maqaan isaanii Sheekh Adam Aliyyi cimsanii qaban daandii nabiyyi. Hunda barsiisuu guddaaf sabiyyi Sheekh Adam kana jaallache biyyi. Biyya mijannee keessa jiraatu ba'aa nageenyaaf jireenyaa baatu. Kanumaa waliin dadhabeen jedhan diingalmaan ga'uudha kan isaan fedhan.